Egaan barattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Har'a barnoota Ikoonomiksii kutaa 9ffaa boqonnaa 3ffaa wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole sabiskiraayib, sheerii fi koomentii akka gootan asumaan isin affeera. Mee gara barnoota keenyaatti seennu. Okay, chapter 3 or unit 3 economic resource and market. Chapter kana keessatti maalummaa economic resource fi marketiin maal akka ta'e kan wajjin ilaalludha. Egaa economics yeroo jedhamu akkuma hundi keenya yaadannu wantoonni baay'een gara sammuu keenyaatti kan dhufan yoo ta'u, isaan keessaa waa'ee maallaqaa ni yaadna, waa'ee qabeenyaa, wantoota diinagdee kamiin wal qabatan kan sammuu keenyatti dhufu yoo ta'u, inni gama saayinsii ikoonomiksiitiin akkamitti ilaalamaa kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Akkasuma immoo maarkeet mata duree jedhu jalatti ammoo karakterii maarkeetii, amalli maarkeetiin qabuu fi hiika maarkeetiin bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Dabalataan immoo mata dureen kun beekumsa waliigalaafis ta'ee qormaata irra aanuudhaaf baay'ee isin fayyada jedhee yaada. Let's start our presentation. Before starting our today's topic, let's see some highlights of this chapter. Introduction. The vital economic problem that any human society faces is the scarcity of resource. Egaan barattoota akkuma yaadatan boqonnaa lammaffaa keessatti hiikaa scarcity laaltanii jirtu. Scarcity jechuun gabaabumatti dhalli namaa kamuu fedhiin isaa kan daangaa hin qabne yoo ta'u, fakkeenyaaf namni kamuu yoo makiinaa qabaate mana qabaachuu hawwa, makiinaa tokkorraa gara lamaatitti ce'u, fedhiin isaa akkuma qabeenyi isaa dabalaa deemuun fedhiin isaatis dabalaa deema. Fedhii isaa sana guuttatuudhaaf ammoo wanta isa dhooggutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf isin akka barataa tokkootitti namni kamiinuu osoo makiinaa gaarii qabaatee baratee, osoo mana gaarii qabaatee keessa jiraatee, osoo haalataa jireenyaa sirriitti haala bareedaan jiraatee, kompiitara gaarii qabatee, uffata gaarii uffatee osoo jiraateetti tolaa jechuudha. Garuu ammoo qabeenyicha barbaannu san akkasitti argachuu hin dandeenye. Inni kun scarcity jedhama jechuudha. The term scarcity reflects the imbalance between unlimited human wants and the means to satisfy those wants. Kana jechuun scarcity jechuun wal madaaluu dhabuu, fedhii daangaa hin qabne kan dhalli namaa qabuu fi qabeenya murtaawaa jidduu garaagarummaan jiru kun scarcity jedhamaa jedha. Kanaafuu scarcity'n wanta nuti barbaanne akka barbaadnetti argachuu waan dhooggu sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf mana qabaachuu barbaanne, mana hawwinee, makiina gaarii qabaachuu hawwinee, wanti nu daangessu sun riisoorsiidha. Saayinsii ikoonomiksiitiin inni kun scarcity jedhama jechuudha. Okay. What is the general objective of this chapter? Objective jennu outcome yookaan erga boqonnaa kana barannee xumurree booda barattoonni maal hubatuu danda'u? Isin akka barataatitti wanti isin as booda erga chapterii kana xumurtanii booda argachuu dandeettanii jechuudha. The first one, at the end of this unit, student will able to describe a resource. Resource jechuun maal jechuu akka ta'e ni ibsituu jedha. Kana jechuun maalummaa reesoorsii yookaan qabeenyi inni jennu kun maal fakkaata? Bakka meeqatti qoodama? Amala akkamii qaba? Isaan sunniin maal fakka jedhu
describe gootu. Lammaffaa irratti describe the types of resource. Resourceen kun faaktaroota garaagaraa irra hundaa'ee amaloota garaagaraa irra hundaa'ee kutaa hedduu qabaa. Isaan sana ni ibsitu jedha. Ammas reesoorsii sana argatuudhaaf wantoota nu barbaachisu yookaan reesoorsii sana argatuudhaaf baasii nu gaafatu maal akka ta'e ni ibsitu jedha. Make distinction between renewable and non-renewable resource. Qabeenya haaromfamuu fi qabeenya haaromfamuu hin dandeenye, qabeenya of haaromsuu fi qabeenya of haaromsuu hin dandeenye kan takkuma badee carraan isa deebinee argatuudha yeroo dheeraa fudhatuu danda'u yookaan tasuma kan hin danda'amne addaan baaftu jedha. Inni dhumaa ammoo recognize the important role of land in Ethiopia as a resource. Fakkeenyaaf lafti akka qabeenya guddaatti itti ilaalama. Rooliin lafaa maal waan ta'e maal akka jedhu ni ilaaltu jedha. Let's start. Okay, before starting our today's topic or before starting this chapter, let's answer the following question. The first one, can you explain the meaning of resource? Nun jedha. Egaan barattoota gaafiin kun maal jedha? Resource jechuun maal jechuu yookaan qabeenya kana jechuun maal jechuudha kan jedhu daqiiqaa lamaaf ni yaaltu. Resource akkamitti ibsuu akka dandeenyu. Okay, thank you so much. A resource means any useful material, asset or supply, physical or intangible, that people, organization or system use to meet need, achieve goal or product benefits. Kana jechuun qabeenya inni jedhamu dhaabbata tokko haa ta'u, nama dhuunfaa haa ta'u, garee tokko haa ta'u, kaayyoo wayii galmaan gahuudhaaf wanti isaan itti fayyadaman akka galteetti wanti itti fayyadaman sun qabeenya jedhamaa jedha. Kana haala salphaadhaan hubachuudhaaf fakkeenyaaf namni daabboo oomishu tokko haa jennu. Warshaa daabboo inni qabu tokko daabboo oomishuudhaaf factory of production garaagaraa isa barbaachisa. Tokko qamadii fayyadamuu danda'a, humna namaa fayyadamuu danda'a, maashina fayyadama. Dhumarratti ammoo daabboo sana oomishaa jechuudha. Asseetii inni jedhamu sun qamadii inni fayyadamu sanarraa eegalee, maashina inni itti fayyadamu sanarraa eegalee, humna namaa achi keessatti bahe sana ta'e dabalatee piroosesiin as keessatti deemame hundi isaanii qabeenya jedhamaa jechuudha. Resource jechuun isa kana. Any useful material, asset or supply, physical or intangible. This means physical jechuun kan ija keenyaan arguu dandeenyu, harka keenyaanis qaqqabnee ilaaluu dandeenyu fi intangible kan ta'e kan arguu hin dandeenye factor of production ija keenyaanis arguu hin dandeenye kan inni achi keessatti itti fayyadame sun qabeenya nama sanaa jedhamee adda baa jechuudha. A system used to meet a need for what purpose? To achieve or product benefit. Bu'aa irraa argatuudhaaf fakkeenyaaf namni tokko gooliin inni daabboo oomishuuf mallaqa callaa irraa argatuudhaaf yookaan profiitii irraa argatuudhaaf deema waan ta'eef profiitii sana argatuudhaaf qabeenyi inni jidduu kanatti itti fayyadamu wanti inni jidduu kanatti itti fayyadamu sun qabeenya jedhamaa jedhu. Let's goes to next question. Okay student, how do you define renewable and non-renewable resource? Meetii yaada daqiiqaa tokkoof how you define renewable resource and non-renewable resource. Qabeenya ofumaan of haaromsuu fi qabeenya haaromfamuu hin dandeenye jechuun maal jechuudha? Okay, let's go to the answer.
Renewable resource replenish naturally over short time scale. Kana jechuun maal jechuudha? Qabeenya haaromfamu jechuun kan uumamumaan osoo dhiibbaan dhala namaa itti hin godhamin yeroo gabaabaa keessatti deebinee argachuu dandeenya. Yeroo gabaabaa keessatti kan deebi'ee of haaromsuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka sunlight ifa aduu, fakkeenyaaf ifa aduu fudhanne dhiibbaa dhala namaatiin alatti yeroo muraasa keessatti sa'a tokko fakkeenyaaf aduun ba'ee sa'a tokko baduu danda'a. Erga badee booda ammas ufumaan deebi'ee yeroo isaa eeggatee nuuf ba'a. Inni kun renewable resource jedhama. Qabeenya haaromfamu wind fakkeenyaaf bubbee yoo fudhanne yeroo takka ni badaa, yeroo takka ufumaa isaatii deebi'a. Water bishaan yeroo takka maddi isaa goguu danda'a, yeroo takka immoo deebi'ee maddi isaa ufumaan deebi'uu danda'a jechuudha. On the other hand, or while non-renewable resource exist in a fixed amount, take millions of years. Kana jechuun faallaa sanaan non-renewable resource jechuun ammoo deebi'ee replace ta'uudhaaf deebinee argatuudhaaf ammoo yeroo dheeraa fudhatuu danda'a. Millions of years waggoota miiliyoonatti fudhatuu danda'a. And deplete as they are used like a fossil fuel, coal, oil, gas and minerals. Albuudota kanneen jechuudha. Takkaa fakkeenyaaf arganne albuunni kun osoo takka deebi'ee bade yeroo dheeraa itti fudhatuu danda'a. Even if we can lose it jechuun qabeenyicha kana deebinee carraan argatu dhabamuu danda'a jechuudha. Egaan barattoota iddoo kanatti garaagarummaa isaanii addaan baaftan jedheetiin yaada. Gaafii qabdu? Okay. Let's go to the next page. Okay. Gaafiin inni itti aanu, how do you describe the term market? Markeetti akkamitti ibsitu? Gabayaa yoo jedhamu maaltu mataa keessanitti isin dhufu? Al takka itti yaadaa? Gabayaa yoo jedhamu maal yaadattu? Gabayaa yoo jedhamu. Okay. Let's go to gabayaa. Market means a regular gathering of people for the purchase and sale of privation, livestock and other commodities. Fakkeenyaaf naannoo keenyatti gabayaa yoo jedhamu guyyaa dhaabbataadhaan torbeedhaan ta'uu danda'a, guyyaa lamaan ta'uu danda'a, guyyaa tokkoon ta'uu danda'a, guyyaa akkaataa dhaabbataa ta'e reegulaariidhaan iddoo namoonni walitti dhufuudhaan meeshaalee adda addaa walirraa bitanii fi itti walitti gurguranidha jechuudha. Beellada ta'uu danda'a, meeshaalee garaagaraa ta'uu danda'a, meeshaalee nyaataa ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a. Iddooleen akkanaa kun markeeting jedhama. Markeetti jedhama. It must be a regular gathering of people. A regular jechuun yeroo wayii qabaatu qaba. Al jedhameetuma kan ta'u osoo hin taane fixed day wayii jiraatu qaba jechuudha. Isa kanaan ammoo jiddugala namoonni walitti dhufanii waa walirraa bitanii fi walitti gurguraniin guutumaan guutuutti maarkeettinnaa jechuudha. Gabayaa jedhama. Hubattan jedheetiin yaada. Okay. Gara fuulatti aanutti haa ceenu. Inni itti aanu types of resource and factor payment. Mata duree kana jalatti gosoota qabeenyaatii fi qabeenyicha sana argachuudhaaf maal baafna? Fakkeenyaaf nama tokko tajaajila wayii akka nuuf kennu goonee erga tajaajila sana argannee booda
wanta nuti kafallu sana jechuu factor of payment. Resource jechuun maal jechuu? A resource means resources are inputs used in the process of production in order to make goods and service available to the society. Resource jechuun resource jechuun meeshaa galtee yookaan namni tokko tajaajila isaa ta'u oomisha wayii oomishee gabaadhaaf dhiyeessuudhaaf wanta inni itti fayyadamu sanatu resource jedhama. It is a fundamental input meeshaa tokko dhiyeessuudhaaf yookaan ammoo tajaajila tokko dhiyeessitee madda galii tokko ittiin argatuudhaaf you have to use input. Inputiin jiraachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti resource jechuun namni waa oomishu tokko yookaan namni tajaajila tokko dhiyeessu tajaajilicha san dhiyeessuuf yookaan meeshaa sana dhiyeessuudhaaf wanti inni dhimma itti ba'u jalqabarraa kaasee hanga galii argatutti wanti inni dhimma itti ba'u sun resource jedhama. Fakkeenya duratti kaafte keessatti nama warshaa daabboo qabu tokko fakkeenya fudhannee turre. Isa keessatti namni daabboo oomishuudhaaf inputiin jalqabaa wanti inni daabboo sana irraa oomishu jiraatuu qaba. Fakkeenyaaf qamadii yoo fudhatte qamadii sana gara mana baaburaatti ni geessa. Qamadiin sun ni daakamaa. Erga daakamee booda bishaanii walitti dabalamee porosos ta'a. Erga porosos ta'ee booda gara bilcheeffamuutti deema. Erga bilcheeffamee booda gara gabaatti dhiyaata. Porosesii kana keessatti waa hedduu fayyadama namni tokko. Fakkeenyaaf humni namaa achi keessa jira. Maashinni achi keessa jira. Tiraanspoortiin inni jidduu kanatti ittiin baasu kun jira. Inni kun hundinuu galtee jedhama. Kanaafuu resoursiin inni akka inputiitti fayyadame qamadiin sun resource isa tokko jechuudha. Inputii wanti jenneef isa sana jechuudha. Inputiin kun gosoota garaagaraa qabaachuu danda'a. Wantoonni input yookaan galteedha jennu sun ammoo waa hedduu. It may be tangible or intangible ta'uu danda'a jechuudha. Gabaabumatti resource jechuun kan namni tokko tajaajilas ta'ee meeshaa oomishee dhiyeessuudhaaf dhimma itti ba'u sanaa jechuudha. Eegaan barattoota mata duree kana sirriitti hubattan jedheetiin yaada. Yoo gaaffii hin qabaanne gara fuula itti aanutti dabarra. Fuulli itti aanu taayipoota riisoorsii keessaa yookaan gosoota riisoorsii keessaa free resource. Okay students, resources are categorized into two parts, or there are two types of resource. The first one, free resource, and scarce resource or economic resource. Isa jennuun sana jechuudha. Kun maal irratti hundaa'a? Akkaataa qabeenya kana ittiin argachuu dandeenyu irratti hundoofnee baasii qabeenya kanaaf baafnu irratti hundoofnee yookaan tajaajila qabeenya barbaanne sana argatuudhaaf baafnu irratti hundoofnee resource bakka lamatti qooduu dandeenya. The first one is free resource. Free resource, when we say free resource is said to be free if the amount available to society is greater than the amount people desire to have at zero price. In other words, free resources are the free gift of nature, which are unlimited in supply and have no price. Kana jechuun maal jechuudha? Free resource jechuun waan barbaanne sana, qabeenya barbaanne sana, tajaajila barbaanne sana baasii tokkoon malitti yoo fayyadamuu kan dandeenyu ta'e free resource jedhama. Ammas dhiyeessiin isaa hamma nuti
barbaannu ol kan ta'e baay'inaan jechuudha. Dhiyeessiin isaa osoo namni addunyaa kana irra jiru hundi itti hirmaatee waan san ka fayyadamu ta'e illee hammi isaa ammoo baay'ina uummataa sanii ol ta'uu qabaa jechuudha. Ammallee waan kan argatuudhaaf baasii kan nun gaafanne jechuudha. Firii riisoorsi jechuun kan uumamumaan argatuu dandeenyu haala salphaadhaan uumamumaan argannee itti fayyadamuu dandeenyu dhalli namaa kamuu jechuudha. For example, air fakkeenyaaf qilleensa. Dhalli namaa kamuu addunyaa kanarratti qilleensaaf baasii namni fayyadamu hin jiru. Qilleensa jechuun fakkeenyaaf kan nuti ittiin argannu kana jechuudha. Isaaf namni baasee bitatu hin jiru. Namni hunduu yeroo barbaadetti akka barbaadetti argatuu danda'a. Sunshine, ifa aduu, soolaar, energy, and mountain stream. Wantoonni kunniin waan baasii tokko malee uumamumaan kan rabbiin nuuf kenne jechuudha. Egaan barattoota free resource maal akka ta'e hubattaniittu jedhee yaada. Free resource means it to be free without any payment. We can get free jechuudha. Isuma naannoo keenyatti baasii tokko malee argatuu dandeenyu kanaan free resource jennaani jechuudha. Okay. Gara fuula itti aanutti adeemu. Fuulli itti aanu ammoo taayipii lammaffaa economic resource or scarce. Akkuma hubattan scarce resource wantummaan jedhamuufu fakkeenyaaf waan tokko barbaannee waan tokko hawwinee wanti wayii kan nu daangessu yoo jiraate jechuudha. Fakkeenyaaf economic resources wanti inni jedhameef kunuyyuu wanta wayii argachuu barbaannee baasii waan nu gaafatu faallaa isa duratti sana jechuudha. A resource is said to be economic or scarce when the amount available to society wanti dhiyaate sun yookaan ammoo kan hawaasni barbaade sun is less than what the people want. Waan hawaasni hajamu san waan hawaasni barbaadu sanaa gadi at zero price dhaanis argatu kan hin dandeenye. Example of scarce resources are all types of human resource, manual, intellectual, skilled and specialized labor. Isaan kanaaf ammoo fakkeenyaaf amma osoo nama ogummaa tokko qabu wayii barbaadde ogummaa sanaan ammoo akkasi tajaajilu barbaadde firiitti argatuu hin dandeenyu jechuudha. Isa sanaaf ammoo inkafallaa kifiyyaa nu gaafataa jechuudha. Tajaajila gorsaa tokko fakkeenyaaf nama tokko irraa osoo barbaadde tajaajila ogummaa waan tokko akkasii hojjetu namni tokko osoo barbaadu ta'eeti kifiyyaa si gaafataa jechuudha. Baasii itti baastee argatta malee akkanaan argachuu kan hin dandeenyetu scarce resource or economic resource jedhama jechuudha. Egaan barattoota iddoo kanatti garaagarummaa free resource fi economic resource haala gaariidhaan addaan baafattan jedhee yaada. Let's go to next page. Most natural resources like land, especially fertile land, mineral, clean water, forest, and the wild animals, all types of capital resources like machine, intermediate goods in the infrastructure, and all types of entrepreneur resource. Warroonni kunniin we categorized under scarce or economic resource. Generally, we can divide economic resource into 4 broad categories. Free resource ilaalle economic resource ilaalu jirra. Economic resourcein iddoolee afur gugurdotti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Let's see one by one. Okay, labor. What's labor? Okay, student. Take 2 minutes and discuss the definition of labor. Labor. What's labor?
Fakkeenyaaf fuula kanarratti kan ilaalaa jirru namoonni hedduun elektirikii sirreessaa jiru, ifaa sirreessutti jiru, tajaajila garaagaraa kennaa jiru. Isaan kana keessa fakkii namootaatitu mul'ata. Namoonni kunniin kunoo as bakkoota kanneen sirreessaa jiru. Leebar wanti jedhee fakkeenya fudhateef isaan kun humna namaatiin sirreeffamaa jiru. Humna namaa isa jennuun kana jechuudha. Leebarii humna namaa fakkeenyaaf gama humnaatiinis haa ta'u meentaalii yookaan intelektuwaalii namni sun fakkeenyaaf beekumsa qabu wayitiin wanta kana hojjetaa jira. Beekumsa qabu kana waan hojjeteef jecha namni kun firii tajaajila nuuf hin kennu. Nama kanaaf kafiyyaa kafalamutu jira jechuudha. Let's start definition of labor. Refers the physical as well as mental effort of human beings. Argitanii namni tokko fiizikaaliidhaan yookaan qaamaan humna ofiitti fayyadamee as a mental effort of human being in the production. Fakkeenyaaf oomisha tokko keessatti namni tokko fiizikaaliidhaanis haa ta'u dandeettii baruun beekumsa argateenis haa ta'u gahee wayii ni gumaacha oomisha tokko keessatti. And the distribution of goods in the service. Tajaajila sana raabsuufis babal'isuudhaafis ta'ee gahee namni tokko achi keessatti gumaachutu jira. Fakkeenyaaf amma ifaa kan akka argannuuf jecha namoota baay'eetu itti dadhabee namoonni kun humnaan warroonni fakkeenyaaf kana akkanatti baatanii walirratti ijaaran kun warra humnaan nu gargaaranii inni beekumsaan ammoo madda anniisaa kanaa qoratee anniisaa kana maddisiisee akka inni nu ifu godhe beekumsa isaatiin itti hirmaatee isa kana jechuudha leebar jechuun. Isaaf ammoo kifiyyaan nuti kafallu sun ammoo maal jedhama? Weejji jedhama. Okay student, what's the difference between wage and the salary? Wage and the salary. Garaagarummaa wage fi salary daqiiqaa tokkotti yaada. Wage and the salary. Okay. Wage kan jennuun isaan lamaanuu wage fi salariinis humna namaatiif kafalamu. Humna namaa beekumsaanis haa ta'u humna isaatiin nu gargaareef jecha waan kafalamu ta'ee garaagarummaan isaa ammoo wage yoo jennu hojjetaa guyyaadhaan ooluuf sa'aatiidhaan ta'uu danda'a, guyyaadhaan ta'uu danda'a, hojjetaa dhaabbataa hin taaneef fakkeenyaaf dhaabbataa yoo jennu hojjetaa mootummaa ji'aan kafalamuuf ta'uu danda'a ka dhaabbataadha jennu sun. Weejjiin ammoo hojjetaa yeroo muraasaaf nu bira hojjetee deemuuf kifiyyaan kafallu sun weejji jedhama jechuudha. Kifiyyaa yeroo muraasa waggaa guyyaadhaan ta'uu danda'a, sa'aatiidhaan ta'uu danda'a, torbeedhaan ta'uu danda'a, ji'aadhaan ta'uu danda'a. Yeroo gabaabaadhaaf tarmii isaa kan itti fuufaa kan hin taaneef kan kafallu weejji jedhama. Salary means is a permanent. Hojjetaan sun hojjetaa dhaabbii hojjetaa dhaabbata tokko keessatti waliigalteedhaan ji'aan isaaf kafalamu sanaan ammoo salarii jennaanii jechuudha. Weejjiin ammoo leebariidhaaf kan kafalamu yoo ta'u empilooyiidhaaf kan kafalamu ammoo salarii ta'a jechuudha. Okay student, I think you understand the definition of labor and the factor of payment for the labor. Okay, let's go to the next page. Gara page ittaanu itti dabarru. Page ittaanu land. What's the definition of land? According to your area, what's land? Akka naannoo keessaniitti lafa jechuun maal jechuudha? Lafa akkamitti ilaaltu? Lafti hiika akkamiitu kennamaaf? Okay, let's start. Refers to the natural resource or all the free gifts of nature used in the production of goods and service. The word of the service reward jechuudha. Iddoo kanatti arriin biraa cancel ta'ee jira. Fakkeenyaaf lafa ka jennu uumamaan kan nuuf kenname ta'ee factor of production keessatti yookaan oomishaa fi tajaajila dhiyeessinu keessatti kan itti fayyadamnudha jechuudha. Kireeffannee ta'uu danda'a, lafti sun keenya ta'uu danda'a. Yoo kireeffannee lafa sanaaf kireeffannee kan itti hojjetaa jirru ta'ee kifiyyaan lafa sanaaf kafallu reentii jedhama.
baasiin lafa sanaaf baafu reentii jedhamaa jechuudha. Ji'aadhaan ta'uu danda'a, waggaadhaan ta'uu danda'a, tarmii ta'een wanti kafallu sun ammoo reentii jedhamaa jechuudha. Reentii jedhama. Okay, let's continue. Let's go to the next page. Eegaan barattoota. Har'aaf barnoonni keenya kan guyyaa har'aa hanga iddoo kanaa yoo ta'u, yaadaa fi koomentii isin kennitan laalee kutaa itti aanu itti fufu. Hanqina jiruu fi cimina jirus gama koomentiitiin na beessaa. Wanti hubachuu qabdan gosa barnoota hundaatu kutaa 9 irraa hanga kutaa 12tti kan jiran bifa kanaan isiniif dhiyeessuuf nan yaala. Egaan galatoomaa, barnoota gaarii isiniif haa ta'u, jabaadhaa isiniin jedha.